garuu irra guddaan keessa wanni isin barbaaddan editingii thumbnailii hojjechuudhaaf logoolee garagaraa hojjechuudhaaf barnoota editingii graafiksii bifa ajaa'ibaatiin bifa namatti toluun jechuudha. Isiniin barsiisa. Iccitiitu jira YouTube kana keessa jechuudha. Iccitii ittiin guddataniitu jira YouTube kana keessa. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Akkam naguma fayyuma hundi keessanii. Ampayyan qaba kan yaadu waa'ee keessanii waa takka humaa yaadinaa wal dhabnaa jettanii wal nu agarsiisu isaan abdiin guddaan. Egaa bifa salaamtaatiin ibsadheetiin jira jechuudha. Akkam jirtan nagaa fi jaalalti yoo keessan jiratti chaanalota hayyuu vaayinii fi warroota biraatti hundi keessanuu bakka jirtanitti isin haala qabu. Isin jecha guyyaa irraa kana maaltus fidee jechuun keessan jira. Turtii waggaa tokko booda fuulaan wal arguun keenya kunoo guyyaa har'aati ni yaadatamaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu chaanala kiyya hayyuu vaayinii kana jalatti jechuudha. Isiniif maxxanseetiin jira beeksisa xiqqaa tokko jechuudha. Maaliinis filannoo xiqqoo tokkoon isin qopheesse maaliin isin hojjedhaa waan jedhu irratti jechuudha. Isa irratti lakkoofsa 6tti maxxansee jechuudha. Irra guddaan keessan jechuudha diraamaa daqiiqa 5 kan ajaa'iba bareedaa nuuf hojjedhu jettaniiti irratti parsantii 40 fi takka hanga 43tti xuuxaniiti jiran jechuudha. Gariin keessan ammoo warroota bilbiltanii yookaan miseejidhaan nagaafachaa jirtan giraafiksii editingii bifa ajaa'ibaatiin nu barsiisi kan jedhutu naaf dhiyaate jechuudha. Komentiin filannoo san jira turtelleen akkanuma jechuudha. Editingii dhafeenaa waan jedhu jechuudha. Warroota appii maallaqaa namaaf kan nu barsiise jettanis ni jirtan. Akkasumas kanaaf warroota appii maallaqa namaaf kafalu nu barsiise jettan asumaan gara Elsaayitech nama jedhamu barreeffamuudhaan Elsaa Daani'el inni Elsaayitech gootanii barreeffatanii icheelaan seentanii appiiwwan maallaqa namaa kafalu acheelaan argachuu dandeessan. Deebiin keessan isin deebi'ee jira jeetii yaada. Ammoo warri diraamaa daqiiqaa 5 nuuf hojjedhu jechaa jirtan jechuudha. Hundi keessanuu isiniifan hojjedha jechuudha bifa ajaa'ibaatiin jechuudha. Ammaaf garuu irra guddaan keessa wanni isin barbaaddan editingii thumbnailii hojjechuudhaaf logoolee garagaraa hojjechuudhaaf baay'eedha jaallattan jechuudha. Kanaaf chaanala kiyya fuuchar chaanalii jalatti asirratti isiniif maxxanseetiin jira jechuudha. Akkam yoo jettan jechuudha. Hayyuu maltiimiidiyaa kan jiru kun akkuma agartan asirratti isiniif maxxanseetiin jira jechuudha. Fuuchar chaanalii kana jala seentanii laaluu dandeessan jechuudha. Acheelaan hayyuu maltiimiidiyaa kan jiru irrattiin barnoota editingii thumbnailii babbareedaa isiniif dabarsaa jechuudha. Kanaaf warroota diraamaa jettan ammoo baatii tana keessa yookaan soomanni kun waa'ee soomanaa irratti illee isiniifin hojjedha. Achi booda kan walitti baanu jechuudha bifa ajaa'ibaatiin. Collection video ammoo warreen jettees ni jirtan akkasuma wal keessaan isiniif galan. Amma garuu diraamaa keenya kan aartii teenya fuulduratti ni tarkaanfachiisa jennee yaadnu ajaa'ibaatiin isiniif qopheessaa jira jechuudha. Lafaa qabna jechuudha. Kanaaf editingii ammoo jechuudha barnoota editingii graafiksii bifa ajaa'ibaatiin bifa namatti toluun jechuudha isiniin barsiisaa jechuudha. Chaanala kiyya hayyuu maltiimiidiyaa kan jiru deemtanii subscribe gochuudhaan mallattoo beel icon irratti tuquudhaan akka wanni nan barsiisu salphatti isin dhaqqabu gochuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan namoonni hedduu yuutubaroonni xixiqqaan jechuudha dhiira guddaa amata tokko guutuu laffa'uudhaan jechuudha humaa tokkoyyuu kan hin argatin kan hanga ammaa hin guddatin beekumtiin kan hin argatin hedduun keessaniira. Kanaaf wanta tokkoon isin qaba jechuudha. Iccitiitu jira YouTube kana keessa jechuudha. Iccitii ittiin guddataniitu jira YouTube kana keessa. Iccitii karaa salphaadhaan ittiin guddachuu dandeessan. Iccitii kanallee barnoota san keessatti jechuudha isiniin barsiisaa jechuudha. Sagantaa holqa barnootaa jiru qabadheetiin isiniif dhufaa jira chaanala hayyuu maltiimiidiyaa jirurratti. Chaanala san ammoo deemaati subscribe godhadhaadha. Kunooti liinkii as jala isiniif kaayetiin jira jechuudha. Icheelaan seentanii subscribe gochuu akka hin daganneen siinjaa. Kanaaf jaalatamtoota keenya akkanaan isiniin jaa kanaan isiniin qabadhee dhufe isiniin jaaladha isiniin kabaja. Respect.